Kun koorsii sooshaal antiroopoolojii irratti tuutoriyaalii afaan oromootiin isiniif kennamudha. Akkam jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa iddoo jirtanitti lafa jirtanitti kutaawwan biyyaa jirtan keessatti nagaan isiniif baay'atu. Tuutoriyaalii keenyan egaa chaaptar 6 gara dhumaa irratti geenye jirra. Chaaptar 6 paartii ganaatiin immoo kan wajjin ilaallu waa'ee women's role in conflict resolution and peacemaking mechanism. Egaan dubartoonni jaarmiyaaleen haqa aadaa kun dubartoota baay'ee hirmaachisan jennee turre akka limiteeshinii isaaniitti akkan akka dadhabbina isaaniitti haa ta'u malee akka eksepshiniitti hawaasa tokko tokko keessatti dubartoonni yeroo itti hirmaatan ni jira. Isa kana laalla paartii kanaan jechuudha. Nafaana tura eessayyuu akka hin deemne. Ethiopian women participate in the process of dispute settlement in exceptional cases. Akkuma jenne egaa exceptional caseidha kuni. Haala addaatiin yoo ta'e malee exclude ta'anii jiru dubartoonni walitti bu'iinsa furuu keessatti badaa hin hirmaatan jechuudha. For example, when cases are related to marriage and the women's issues. Kun akka exceptionitti fakkeenyaaf yeroo gaa'ilaan waan wal qabatu yoo ta'e women issue dhimmoota dubartootaatiin wal qabatu yoo ta'e dubartoonni illee yeroo itti hirmaatan ni argama jechuudha. Akka exceptionitti. In some societies, women use their own institutions, to exercise power. Aangoo isaanii exercise gochuuf institution yookaan jaarmiyaa mataa isaanii ni qabu. Hawaasa tokko tokko keessatti jechuudha dubartoonni. Protect their right, mirga isaanii eegsifachuuf and actively participate in peacemaking activities. Sochiiwwan nagaa peacemaking nagaa eegsisuu yookaan immoo nagaa tursuu keessatti actively ni hirmaatu jechuudha hawaasa tokko tokko keessatti. In most cases, indigenous institution of conflict resolution are dominated by men. Garuu society baay'ee keessatti indigenous institution just institution kan jaarmiyaalee haqa aadaa kana keessatti dhiirota jechuudha dominate godhee kan jiru to'atee kan jiru dhiirota. This does not mean that women are completely excluded from conflict resolution and the peacemaking activities. Kana jechuun immoo dubartoonni guutumaan guututti keessaa bahaniiru jechuu miti. Dubartoonni guutumaan guututti walitti bu'iinsa furuu keessatti ni hirmaatan jechuu miti. Exceptionally ni hirmaatu jechuudha. Mee kan uummata Sidaamaa irraa haqaanu women's peacemaking sticks uummata kan Sidaamaa jechuudha. Irraa immoo kan Sidaama women have two instruments of power. Aangoo lamadha kan isaan qabani. Inni tokko isa yakka. Yakkaani associationii dubartootaati. Yookaan immoo unity groupii associationii akkasiiti jechuudha yakka. Yakka. Uummata Sidaamaa keessatti the siiqqoo jedhuun siiqqee ishee jennu stiikii kanaan immoo jechuudha ulee kanaan siiqqoo jedhuun isaanii that symbolize peace and the women honor. Siiqqoonni maal bakka buuti jedhu warri Sidaamaa nagaa bakka buuti akkasuma kabaja dubartii women honor kabaja dubartii bakka buuti jedhu. Siiqqoo indazaa yakkaa closely associated kanaaf yakkaan women associationiin kun jechuudha. Fi siiqqoon walitti hidhaminsa guddaa qabu. Mobilizing the yakkaa and holding the siiqqoo. Yakkaa mobilize godhu Sidaamaan womeniin jechuudha stand for their customary right. Mirga isaanii eegsifachuuf jecha yakkaa yookaan associationii dubartootaa sana mobilize godhanii sochoosu siiqqee qabatanii siiqqoo qabatanii jechuudha. They do this, for example, maal godhu when a woman is beaten up by her husband or a pregnant woman is mistreated yoo taate. Yommuu haati manaa abbaa manaa isheetiin rukutamte mistreated yoo taate yookaan akka hin taanetti yommuu qabamte jira miti qabaa hin taane yoo qabamte jechuudha. For example, if a man prohibit his wife from yakka participation, keenyaaf yakkaa keessatti hin hirmaattu yommuu jedhee dhoorke the women group impose fine on him. Fine. Adabbii maallaqaa yookaan immoo adabbii horiis ta'uu danda'a. Ni adabu jechuudha abbaa manaa sana. The fine could be an ox. Horii ta'u qotiyyoo fa'aa adabuu danda'u, hoolaa adabuu danda'u. If a woman is ill treated, fakkeenyaaf abbaan manaa ishee gaariitti treat hin godhu yoo ta'e, hin qabu yoo ta'e, by her husband, the yakka leader known as qarritte kan jennu yakkaa kan hoogganudha. Qarritte.
yakka kan hogganudha. Kan hoggantuudha. Hoggantuu yakkaati jechuudha. Yakka jechuun tokkummaa dubartoota Sidaamaa sanaa jechuudha. Mobilize the yakka and release them to the house of the man. Kanaaf dubartoota walitti qabdeetu mobilize gootis ooftee gara eessa deemu jechuudha. Mana dubartii miidhamtuu sanaa deemu jechuudha. Abbaa manaa sana bira deemu. The husband would not have a choice when he is surrounded by the yakka holding their sickle, shouting and singing. Filannoo biraan qabu yoo marfame jechuudha. Itti naanna'aniitti iyyuu itti naanna'anii sirbu jechuudha. Sirbu faaruu sirbu immoo faaruu wayii faarfatu jechuudha. If he is found guilty yoo yakkamaa ta'e argame jechuudha. The man would be forced to slaughter a sheep and give part of it to the yakka. Kanaaf yakkamaa ta'e yoo argame yakkemuu irratti argame hoolaa qalaa qoodee jechuudha gartokkee yakkaadhaaf kennaa jechuudha. Yookaan immoo tokkummaa dubartoota Sidaamaa sanaaf ni kenna. Sidaamaa women also use their siqqoo to make peace between quarreling parties. Akkasuma dubartoonni Sidaamaa qaamota wal dhaban lama araarsuudhaaf qaamota wal dhaban wayii araarsuudhaaf siqqoo ni fayyadamu. Siiqqee isaanii ulee isaanii ni fayyadamu. Oromoo immoo gara Oromootti immoo deebinu lammaffaa irratti siiqqee argannaa jedha. Siinqee yookaan siiqqee. Rakkoon qabni lamaaniin yoo siinqee serves the purpose of protecting women's right and making peace. Akka maalittidha kan tajaajilu akka women's right mirga dubartootaa eegsisuu fi nagaa fidu akkuma kan warra Sidaamaa sanaan analogically wal fakkaataa jechuudha. Similarity qaba. Quarreling man stop fighting when a woman stand between them holding her siinqee. Dubartiin tokko siinqee qabattee namoota lama wal lolaa jiran gidduu dhaabatte ni dhaabata lolli. Akkasuma nagaa buusuu hin dandeessu jechuudha. Karaa kanaanis dubartiin Oromoo dubartoonni siinqee qabatan jechuudha. Haati siinqee. Mee uummata Anyuwaakii immoo ilaallu women peacemaking institutionidha. Inni kunis Doon Kaachel jennaani. Doon Kaachel kan uummata Anyuwaakii jechuudha. Sirriitti pronouns yoo hin garante neetivii Anyuwaakii waan hin taane dhiifama. Anyuwaakii na dhaggeeffata harta ta'ute. Women in many regions of Ethiopia play an important role in peacemaking. Afi dubartoonni naannoo Itoophiyaa keessatti gahee guddaa taphatu nagaa eegsisuu irratti. Anyuwaak women of peacemaking institution known as Doon Kaachel kan jedhamu association institution yookaan jaarmiyaa akkasii kana qabu jechuudha. Maqaa akkasii qabu. Doon Kaachel jechuun let us all live in peace. Hundi keenya waliin nagaadhaan haa jiraannu jechuudha afaan Anyuwaakiin. Doon Kaachel jechuun. It involves peacemaking movement initiated by Jaye. Jaye jechuun jedhama dubartoota baay'ee beekoo kan ta'an dubartoota warra Anyuwaakiidha. Isaani kan initiate godhu peacemaking movementii kana sochii nagaa uumuu kan isaantu jalqaba jechuudha. Elderly Anyuwaak women jiramee warra Anyuwaak keessa dubartii beektuu taatee fi xiqqoo kan umuudhaan jaarte jechuudha. The Jai start peacemaking movement based on the information gathered through women's network. Networkii qabu kan walitti hidhamiinsa qabu information odeeffannoo karaa sana funaannatti irraa kan kaate jalqabsiifti jechuudha. Start gooti initiate gooti jechuudha Jaayeen. Kan biraan women's institution of reconciliation. Raayyaa Azaboo keessatti Tigraay keessatti keessumaa naannoo Raayyaa Azaboo keessatti Dabbaarte kan jennuun jechuudha. Institutionii qabu. Elderly and highly respected women in a village Raayyaa Azaboo. Naannoo Raayyaa Azaboo keessatti dubartoonni baay'ee kabajamoo ta'anii fi umuriidhaan kan jaaran reconciliation institution yookaan jaarmiyaa nagaa deebisu walitti bu'iinsa furu. Maal kan jedhamu Dabbaarte kan jedhamu qabu. Dabbaarteen plays an important role in avoiding harms associated with the culture of revenge in case of a man may kill another man in a fight. Argitee yommuu faayitii walitti bu'iinsa keessatti namni tokko nama biraa yoo ajjeese deebi'anii akka haaloo wal hin baaneef Dabbaarteen araara buusti jechuudha.
araara buusu dabbaarteeni araara buusu baay'ee gaariidha. Legal pluralismidha dhumarra kan laallu legal pluralism. Legal pluralism egaa baay'ee barattoota seeraatiif waan gargaaruudha. Fuulduratti seera galuuf karoora qabdu ta'e dhaggeeffadhaa barattoota seeraa kan beektaniif immoo sheer gochuu hin dandeessu ishee kana fokkasii irratti kennaa jechuudha. Legal pluralism customary law keessatti konseptii baratamudha jechuudha. Asumarratti egaa hin xumurame ture kanaan booda chapter 6 xumurreerra chapter 7 immoo eegaluuf jennaa jechuudha. Nabaana duraa isa iyyuu kan legal pluralism jechuun interactions interrelations between customary, religious and state legal system jechuudha. Biyya tokko keessa legal pluralism jechuun biyya tokko keessa legal systemiin kan adda addaa yommuu jiraatu jechuudha. Kan aadaa, kan amantaa, state legal systemiin immoo kan moderni kan ta'e kan ammayyaatis. Kun hundi bakka tokkotti biyya tokko keessa jiru jechuun biyyi sun legal pluralistidha jechuudha. Legal pluralism is an important concept in discipline that study legal issue discipliniiwwan legal issue yookaan jurisprudensii keessattidha qabaananii jechuunis saayinsii seeraa keessattidha baay'inaan kan baratamu. Konseptiin kun barbaachisaa kan ta'e baay'ee saayinsii seeraa keessattidha. Barattoota seeraa baay'ee isin gargaara kan hin jedhee fuulduratti seera galuu barbaadan kanaafidha. It refers to the existence of two or more legal or justice systems in a given society or country jechuudha. Legal pluralism kan argisiisu two or more legal justice yookaan legal systemiin tokko ol ta'e gosa tokko ol ta'e biyya tokko keessa yommuu waliin jiraatudha jechuudha. Biyya tokko keessa fakkeenyaaf legal systemiin kan customary ta'uu danda'a, kan amantaa biyya keenya keessa fakkeenyaaf jiraamni kun hundinuu kan amantaa jira, shariyaa koortiin hin jiru. Kan aadaatis immoo akkuma ilaalaa turre hin jira, moderniinis akkuma isin hubattan hin jira jechuudha. Kun hundi bakka tokkotti biyya tokko keessa gaafa jiraatan legal pluralismiitu jira jechuudha biyya san keessatti. Legal pluralism indicated the coexistence of multiple legal systems working side by side in the same society. Hundi isaanii wal cinaa hojjetu jechuudha. Warri kuni wal cinaa hojjetu waliin jiraatu jechuudha. Legal system biyya sanaa keessatti wajjin side by side yeroo hojjetanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan Oromiyaa mul'alta nama shariyaa koortiin addatti kan aadaa manni murtii aadaa Oromiyaa sadarkaa Oromiyaatti kan immoo ammayyaatis immoo akkuma kana side by side hojjeta jechuudha hundu. Legal pluralism jira jechuudha biyya keenya keessas. But also a place of diverse legal systems. The existence of multiple ethnic group in Ethiopia has not only made the country home to diverse culture. Jechuunis ethnic groupiin baay'een Itoophiyaa keessa waan jiraate qofaaf miti. Itoophiyaan biyya aadaa baay'ee qabdu akka taatu kan taasise jechuudha. Akkasuma legal pluralism waan qabduuf jechuudha. But also place of diverse legal system. Legal system baay'ee waan qabduufidha jechuudha. Multiple legal institution including fakkeenyaaf jaarmiyaaleen seeraa jechuudha. Customary law and the court seeroon ammayyaa fi seeroon aadaa fi manneen murtii aadaa ni jiru. State law and the court fakkeenyaaf kan seerri Oromiyaa kan naannoo Oromiyaa hin jira. Manneen murtii kan Oromiyaa ni jiru. Fakkeenyaaf isin jedha sadarkaa isteetiitti jechuudha. Sadarkaa biyyaattis immoo akkuma kana. Mana murtii walii akkuma kanatti jechuudha. Sadarkaa naannootti sadarkaa federaalaatti jechuudha. Religious law and the court seeronni amantaa ni jiru. Akkasuma seeronni manneen murtii amantaallee ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma isin jedhe shariyaa koortii yeroo baay'ee kan kaafamu. Kun hundi fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Legal pluralism is a pervasive phenomenon in Ethiopia. Itoophiyaa keessatti baay'ee bal'inaan kan hojjechaa jirudha jechuudha. This is because a single legal system does not have capability to address all legal cases and maintaining peace and order jechuudha. Singilii kan ta'e tokko qofti biyya tokko keessatti nagaa fiduu, nagaa buusuu,
orderii tasgabbii buusuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Pilular gaafa ta'u garuu salphaatti nagaan ni bu'a. Biyyi sun nagaatti jiraachuu dandeessi jechuudha. Legal pluralismiin faayidaa akkasii qaba. Chaaptarii 7 gabaabduudha baay'ee paartii lamaan ishii fidna gabaabduu waan taateef. Chaaptarii 7 kan waa'ee indigenous knowledge system and practice kan naasoo beekumsa dhalatoo yookaan beekumsa biyya keessaa warra ta'an chaaptarii 7 jalatti paartii lamaan ilaalla. Galatooma waan faana turtaniif tuutoriyaalii faanaan obboleessi keessan Oliyaar Baratichaan ture Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law warra Hammarumaatti waan faana turtaniif galatoomadha. Paartii ta'an wal argina. Sinan jaalladha. Bye bye.